Teknolojiileen hawaa keessatti uumaman kunneen yeroo booda lafarratti illee fayyadamuu danda'an walumaa galatti addunyaan bara 2050tti akkam taati? Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya uda qaroominaati. Qophii keenya irraatiin addunyaan teenya teknooloojii nyaataatiin gara fuulduratti garam tarkaanfachaa akka jirtu bal'inaan laalla. Qopheessee dheessaan Ambirraa Jamaalii ogummaa teeknikaatiin Munawwaraa Aman waliin jira. Hanga xumuratti nu hordofaan nafarraa ta'een kabajaati. Jireenyi ilma namaa jalqabumarraa kaasee nyaata irratti hundaa'e. Namoonni bara dheeraa dura bosona keessaa bineensa adamsanii biqiltuu uumamaan argaman walitti qabataniiti nyaatanii jiraachaa turan. Erga qonni jalqabame booda ammoo namni lafa qotu sanyii facaafachuu fi bineensa horsiisuu eegale. Kun seenaa ilma namaa keessatti jijjiirama guddaa fideeti ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa addunyaan keessa jiraannu tana keessatti dameen qonnaa fi nyaataa yeroo kamiyyuu caalaa qormaata cimaa keessa jira. Lakkoofsi uummata addunyaa waggaa waggaadhaan dabalaa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka tilmaamutti lakkoofsa uummata addunyaa tanaa bara 2050tti nama biliyoona 10tti dhiyaachuu danda'a jira. Namoota dila kanaaf nyaata gahaa oomishuun hojii salphaadhaa miti. Kana malees jijjiiramni qilleensaa, hongeen, lolaan, mancaatiin bosonaatii fi hanqinni bishaanii rakkoo guddaa ta'aniiti jiran. Rakkoolee kanaaf furmaata barbaaduuf saayintistoonni mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa addunyaa guutuu keessatti teknooloojii haaraa irratti hojjechaa jiran. Kanarraa kan ka'e teknooloojiin nyaataa damee saffisaan guddachaa jiru keessaa isa tokko ta'eeti jira. Rakkoolee addunyaan nyaata keessatti qabduu fi teknooloojii nyaataa haarawaa kanarratti dubbachuu keenyaan duratti rakkoolee addunyaan mudachaa jirtu hubachuun hedduu barbaachisaadha. Har'a addunyaa keessatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman beelaan rakkachaa jiran. Yeroo wal fakkaatutti ammoo biyyoota hedduu keessatti nyaanni hedduun bilaashitti badeetti gatamaa jira. Qorannoon akka agarsiisutti nyaata addunyaa keessatti oomishamu keessaa harki tokko sadaffaan gabaa yookaan maatii keessatti badeetti gatama. Kun yeroo namoonni hedduun beelaan dhumanitti rakkoo guddaadha. Jijjiiramni qilleensaa ammoo rakkoo kana daran hammeesseeti jira. Oobni lafaa dabalaati jira. Roobni haala hamaadhaan bakka takkatti irrachaa bakka biratti ammoo lolaa guddaa geessisaati jira. Qotee bulaan yeroo dheeraadhaaf haala qilleensaa tilmaamuu dadhabeeti jira. Kanaaf ammoo furmaanni duraanii qofti gahaadhaa miti. Addunyaan mala haarawaa barbaaddi. Mala kana keessaa inni guddaan teknooloojiidha. Qonna gara artificial intelligence fi roobotaatti guddisuun dirqama ta'eeti jira. Waggoota muraasa dura qotee bulaan lafa isarra dhaabbatee ija isaatiin qofa midhaan isaa hordofaa ture. Har'a garuu kun jijjiirameeti jira. Dirooniin lafa qonnarra bararuudhaan odeeffannoo hedduu walitti qabuu danda'a. Midhaan tokko bishaan dhabuu isaa, dhibee qabaachuu isaa yookaan ilbiisonni irratti argamuu isaanii yeroo gabaabaa keessatti adda baasa. Artificial intelligence'n odeeffannoo kana xiinxalee qotee bulaadhaaf murtoo kenna. Fakkeenyaaf AI'n akkana jechuu danda'a. Lafti tee bakka akkanaatiin bishaan barbaaddi. Midhaan kee dhibee kanaan qabameeti jira. Boru roobni ni roobaa. Arra bishaan ittiin guddisin faaji'eeti tilmaama ajaa'ibaa namaa kennu jira. Kun qotee bulaadhaaf yeroo humnaa fi baatii guddaa qusata. Biyyoota akka Ameerikaa, Jaapaanii fi Chaayinaa keessatti tiraaktaroonni ifumaan hojjetan yeroo ammaa hojiirra oolaniiti jiran. Namni tokko tiraaktara keessa taa'uu osoo hin barbaachisin lafa qotuu, sanyii facaasuu fi midhaan haammachuu danda'a. Waggoota dhufan keessatti qonna keessatti hojii namaa hedduu roobotoonni bakka bu'uu danda'an. Gara biraatiin foon laaboraatoorii keessatti uumamuu jalqabeeti jira. Rakkoon guddaan addunyaa tanaa tokko beeyladoota nyaataaf guddifamuudha. Horii guddifachuun bishaan hedduudha barbaada. Lafa bal'aadha fudhata. Bosona ciruuf sababa ta'a. Gatii qilleensa faaluu maddisiisa. Kanaaf saayintistoonni mala biraatti barbaadan. Yeroo ammaa seelii bineensaa muraasa fudhataniiti laaboraatoorii keessatti guddisuudhaan foon uumuu danda'aniiti jiran. Foon kun akkuma foon horiirraa argamutti pirootiinii, urgaadhaa fi mi'aadhaas qaba. Yeroo ammaa kana gatiin isaa olaanaa ta'us waggoota muraasa booda gatiin isaa gadi bu'uu danda'ama jaameeti eegama. Namoonni hedduun bara 2040tti gabaan foonii addunyaa keessaa harki guddaan foon laaboraatoorii ta'uu danda'a jaaniiti tilmaaman. Huyyoo dhugoome
horii miiliyoonaan lakkaa'aman qalamurraa ni hambisa. Naannoo ni eega nyaata hedduu oomishuu ni danda'a. Akkasuma yeroo dheeraaf Afrikaa, Eeshiyaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti namoonni ilbiisota nyaataati turan. Haa ta'u malee biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti kun waan haarawaa fakkaata. Yeroo ammaa garuu saayintistoonni ilbiisonni gara fuulduratti madda nyaataa guddaa ta'uu akka danda'an ibsaati jiran. Sababni isaatiis pirootiinii hedduudha qaban, saffisaan guddatan, bishaan xiqqoodha barbaadan, lafa xiqqoo irratti oomishamuu danda'an. Ilbiisotarraa daakuu yookaan ficaa pirootiinii hojjechuun biddeena, kukisii fi nyaata biroo keessatti fayyadamuun dabalaati jira. Namoonni hedduun waggoota dhufan keessatti pirootiinii isaanii keessaa harka tokko ilbiisotarraa argachuu danda'an. Qonni mana keessaa fi magaalaa keessatti babal'achaati jira. Yeroo ammaa lafti qonnaaf oolu hir'achaati jira. Magaalonni babal'achaati jiran. Kanaaf qonna gara magaalaatti fiduun barbaachisaa ta'eeti argame. Vertical farming jechuun qonna ol ka'iinsaan hojjetamudha. Kuduraan gamoowwan keessatti, kutaa cufaa keessatti ifa elektiriikiitiin guddifama. Faayidaan isaa bishaan hanga 90% ol qusata. Ilbiisotarraa eegama. Waggaa guutuu oomisha kenna. Baroota dhufan keessa gamoon tokko akka warshaatti osoo hin taane akka qonnatti tajaajiluu danda'a. Inni biraa nyaata maxxansa 3D'ti. Yeroo ammaa namoonni barruu fi meeshaalee garaagaraa maxxansuuf 3D printer fayyadaman. Teknooloojiin kun gara nyaatatti cihaatii jira fakkaata. Printerri kun chokkoleettii, keekii, piizaa fi nyaata adda addaa bifa barbaadame maxxansuu danda'a. Hospitaalonni fi dhaabbileen hawaa teknooloojii kanarratti qorannoo gurguddaa gaggeessaa jiran. Waggoota muraasa booda namni tokko bilbila isaarratti nyaata barbaade filatee printerri mana isaa keessa jiru immoo nyaata san qopheessuu danda'a. Saayinsii yeroo ammaa DNA namaa qorachuu danda'eeti jira. Fuulduratti ammoo ogeeyyiin fayyaa maal akka nyaattu, maal irraa akka fagaattu, vaayitaamina maal akka si barbaachisu sirriitti adda baasuu danda'an. Kana jechuun nyaanni hundi nama hundaaf wal fakkaataa jechuu hin danda'amu. Namni tokko dhibee sukkaraa ittisuuf nyaata addaatti barbaada. Kan biraa ammoo dhibee onnee ittisuuf nyaata gosa biraatti barbaachisa. Inni biraa ammoo waa'ee samsamuu nyaataati. Rakkoon guddaan nyaataa tokko nyaanni manca'ee gatamuudha. Kanaaf paakejiiwwan ammayyaa hojjetamaati jiran. Paakejiiwwan kunneen nyaanni akka badee nutti himan, oowwa nyaataatti saffaran, qulqullina isaatti hordofan. Bilbila harkaa waliin wal qunnamuudhaan yeroo nyaanni fayyadamuuf mijataa ta'e yookaan ta'uu hin dandeenyellee himuu danda'an. Baroota dhufan keessa nyaata hawaa keessatti oomishuunis ni jalqabama. Namoota yeroo dheeraaf hawaa keessa jiraachuuf karoorfatuutu jira. Karoora gara ji'aa fi gara maartii deemuu keessatti rakkoon guddaan nyaata. Kanaaf saayintistoonni kuduraa hawaa keessatti guddifachuu, nyaata maxxansa 3D fayyadamuu, bishaan deebi'anii fayyadamuu irratti hojjechaati jiran. Teknooloojiileen hawaa keessatti uumaman kunneen yeroo booda lafarratti illee fayyadamuu danda'an. Walumaa galatti addunyaan bara 2050tti akkam taati? Ogeeyyiin hedduun akka tilmaamanitti bara 2050tti roobotoonni hojii qonnaa hedduudha hojjetan. Artificial intelligence'n maal nyaachuu akka qabnu nuuf murteessa. Foon laaboraatoorii hedduudha babal'ata. Ilbiisonni madda pirootiinii guddaadha ta'an magaalota keessatti gamoowwan qonnaa heddumminaan ijaaraman. Nyaata dhuunfaa fayyaa nama tokkootiif qophaa'e argachuun baratamaadha ta'a. Mancaatii yookaan qisaasamuun nyaataa hedduudha irrata. Xumura irratti teknooloojiin nyaataa addunyaa teenyaa jijjiirama guddaa keessa jira. Akkuma warshaan industirii jaarraa 18ffaa addunyaa jijjiirte teknooloojiin nyaataa jaarraa 21ffaa keessatti akkaataa namoonni nyaata oomishan, akkaataa itti bitan, akkaataa itti kuufatanii fi itti fayyadaman guutumatti jijjiiruu danda'a. Jijjiiramni kun carraa guddaadha fidee dhufa. Beela hir'isuu, naannoo eeguu fi namoota biiliyoonaan lakkaa'aman nyaachisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee gaaffiiwwan haarawaa akka nageenya nyaataa, hojiin namaa roobototaan bakka bu'uu fi gatii teknooloojii kanarratti mariin guddaan itti fufa. Wanni ifa ta'e tokkichi garuu nyaanni boru nyaata har'aa kanarraa hedduu akka adda ta'edha. Teknooloojiin ammoo jiddugala jijjiirama kanaa taateeti mul'atti. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya hunda qaroominaa irraaf qabannee dhiyaanne kanan gaammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti torbaan gaarii qabaadhaa.